warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee meerraan tana waan takka isin agarsiisa Facebook keenya kana fayyadamuu jirru kana osoo forgot password jennee taree fakkeenyaaf yoo ni password isaa irraa hin bannu taate osoo forgot hin jenneen password dhuma keenya ka duraanii sana haala ittiin halkan isin agarsiisame settingii mobaayilaa keetiin isin ta'a erga sii booda immoo Google service hajoo kana isin ta'a booda nuti email hanke khati Facebook an banati san jechuudha. Email tana taati Facebook kana banati ta'uu qabdi jechuudha. Email hedduu qabaatantee fakkeenyaaf tarii akkanatti tabira irratti illee jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu anamma email tana banuu barbaade waan ta'eef tanatti jijjiirra tana Facebook an banadhe. Kanaaf jechuudha. Google kana manage your Google account hajoo kanatti kilik goota. Bakka kilik gootee booda security bakka jettu tana dhufta. Egaa security kilik gootee booda ol harkiftee password manager bakka jettu tanatti kilik gootera. Bakka tana jechuudha. Bakka tun faayidaan ishiidha amma laale password tantee safe si gooti taati mee kanatti bante jechuudha. Mobaayila duraanii illee haa taatu jechuudha. Waan ifi amma fuuldura filee mobaayila biraa bitatti illee waan ati meelee tanatti bante hundinuu asumara safe si taati jechuudha. Password tasaayitiitii isaa taatu application adda addaa illee taatu safe si godha jechuudha. Taati mobaayila adda addaa irratti bante jechuudha. Akka email tun mobaayila sayira jiraatan weel irratti kilik godha. Waliin harkisee amma Facebook ni khiyyaa fakkeenyaaf akka email abba shanii jira taniin password jira fakkeenyaaf yeroo kana mobaayila san password qafoo isin gaafate jechuudha. Itti ilaaltan jechuudha. Kanaafuu password walii ilaaluu waan dhugaa taateef yeroof waan isin jiru. Ergas booda continue jedhan haala kanaan isin bana. Amma fakkeenyaaf email tokko kon password isaa si garsiisuun jemma. Dirqama asirratti kilik godhuu qabdudha. Bakka mallattoo ijaa tanatti bakka mallattoo ijaa tanatti uite password dandeeshaa godheetuma password dandeessaa si garsiisa jechuudha. Password Facebook keessatti dagatisan laaltee jechuudha. Kana password Facebook keenyaa yookiin password Google keenyaa password feeniitu waatanuma email tanarratti banannee itti ilaaluu dandeenya jechuudha. Password dagadhee forgetting godhaa minaamin jettee hin cinqamtu jechuudha amma tana booda. Amma fakkeenyaaf hedduun banadhee fakkeenyaaf waan asirra jiru tana fakkeenyaaf password beeku mee fakkeenyaaf password takka amma PayPal baneetiin jira PayPal password illee beeku agarsiisa jechuudha. Waan baay'ee bareedaa beeku honjee haala kanaan asirratti isin argachuu dandeessanii kunoo password isaa haala kanaan shares godhaati likes godha. Waan kana immoo nama hin beekne ogguu agartan itti agarsiisanii video tana immoo nama biraan keenya biraan gaadha ifi eega baratanis booda immoo namallee itti barsiisa jechuudha. Kanaaf waan beeknu haaluma kanaan wal barsiisna walitti hin qorqonnu namoota biras barsiisaadha. Waan beeknu walitti dabarsuun isin hin jaati nagaatti galatoomaa.